Addunyaa kanarra wanta gaarii yookaan wanti yaraa jedhamu hin jiru. Wanta gaariis ta'ee yaraa uumuu kan danda'u ilaalcha keenyadha nuun jedha Sheekispeer. Daawwattoota viidiyoo kanaa hundumti keessan lafa jirtanitti nageenyi isiniif haa ta'u ani nagaa koodha sanyiin jedhama. Har'a seenaawwan baay'ee babbareedaa jireenya keenya irratti dhiibbaa gurguddaa uumuu danda'an waan guddaa irraa barannu sadii isinii qabadheetiin dhufee jira. Viidiyoowwan biraa yeroo garaa garaatti gadi lakkisu argachuudhaaf subscribe godhaa, like godhaa, na wajjin tura. Kallattiidhumaan gara seenaa koo isa jalqabaattiin isin galcha. Seenaa kana hundi keessanuu ni beektu jedhee yaada. Seenaa Daawit. Daawit dargaggeessa waggaa 17 yeroo jirutti namoonni baay'een namicha sodaatu ture. Namni kunis Gooliyaad jedhama. Maqaa Gooliyaad dhagaanu namni hundumtuu hin kirkira. Lafa Gooliyaad jirutu hundumsaa iyyuu mataa gadi qabata. Kana keessa guyyaa tokko lafa Gooliyaad jiru Daawit dhaqe. Obboloota isaatiin Daawit maaliif namicha kana akkanatti sodaattu jedheen. Obboleonni Daawitis deebisanii hin argitu mo'ati namichi kun amma inni ga'u nama baay'ee guddaadha. Nama kana rukutuun baay'ee ulfaataa jedhanii. Daawit immoo akkas jedheen deebiseef. Guddinni Gooliyaad yoo darbanne akka nuti isa bira dabarsine yookaan immoo dhagaan nuti darbanne akka isa rukutuuf carraa nu bana malee akka nuti rukunne nu gochuu hin danda'u jedheen. Achiin Daawit furrisa isaa keessa dhagaa kaawwate. Furris adda walakkaa Gooliyaad dha'ee ajjeese. Ilaalaa Daawitis ta'ee namoonni biyya san jiraatan akkasumas obboloonni Daawit hundumti isaaniitu wanti isaan argan waa tokkodha. Garuutii akkaataan isaan ittiin wanta isaan ilaalantu isaan gargar baase. Daawit guddinni Gooliyaad rukutuudhaaf baay'ee salphaadha jedha. Warreen kun garuu guddinni Gooliyaad baay'ee sodaachisaadha jedhaniiti yaadu. Kanaafiyyuu jireenya keenya keessatti wanta adda ta'e uumuu kan danda'u ilaalcha keenyadha malee waan biraa miti. Sheekispeeris kanaafidha. Addunyaa kanarra wanta gaarii jedhamu yookaan yaraa jedhamu hin jiru. Wanta gaariis ta'e yaraa uumuu kan danda'u sammuu keenyadha jedha. Gara seenaa lammaffaattan isin dabarsa. Qonnaan bulaa biyya Afrikaa keessa jiraatu tokkotu ture. Qonnaan bulaan kun jireenya isaatti baay'ee gammadaadha. Tasgabbaa fi jireenya naga qabeessa nama jiraatu ture. Akkuma kanaan osoo jiraachaa jiru guyyaa tokko namtichi beekan tokko gara mana isaatii dhufa. Achiin gara mana isaa dhufeeti waa'ee daayimandii hetti dubbata. Qonnaan bulaa kanaan ati daayimandii amma qubaa keetii geessu osoo argattee mana baay'ee magaalaa bituu dandeessaa jedhe. Ati mootii daayimandii amma cubbuttoo harka keetii geessu odoo qabaattee biyya kana bituu dandeessaa jedhe. Kanuma jedheenis namichi beekan sun bira darbee deeme. Qonnaan bulaan sunis halkan sana rafeen bule. Wanta sana yaadatii bule waa'ee daayimandichaa akkamittiin argachuu akka danda'u maal gochuu akka danda'u yaade. Nageenya kanaan dura qabuudhaaf achiin qonnaan bulaan kunis qabeenya isaa qabu hunduma isaa gurguratee daayimandii barbaachaaf gara ardiiwwan Afrikaa keessa biyyoota Afrikaa keessa olii gadi deemuu jalqabe. Biyyoota Afrikaa hedduu waliin ga'e daayimandichaan argani. Achiin gara biyyoota Awurooppaatti ce'ee biyya Awurooppaa keessa daayimandiiwwan barbaaduu jalqabe. Ammas baay'ee barbaade garuu argachuu hin dandeenye. Dhumarratti biyya Ispeen ga'e. Achi keessa yeroo ga'utti of ilaale. Maallaqa kiisidhaa qabdus ilaale. Yeroo kana yoo of ilaalu maallaqni isaa harkatti dhumeera. Humni isaas dadhabeera. Amlessaas bu'ee jira. Achiin namtichi kun laga Baarsinolaa keessatti of darbatee of ajjeese. Daayimandii barbaacha bahee achumaan du'eef. Namtichi beekan sun sana booda gara ooyiruu qonnaan bulaa saniitti deebi'e. Achiin namtichi manaa fi qabeenya isaa irraa bite sun noori jedhee gara mana isaatti namicha beekaa sana fudhata. Yoo inni fudhatu qonnaan bulaan kanaan dura lafa sitti gurgure sun ni deebi'ee jedhee gaafate. Lakkinnoon deebinee maaliif na gaafattee jedheen. Dhagichi inni barbaacha bahee daayimandii jedhamu suni isaas irra taa'u kanaadha jedhee warateet dhagaa mana keessaa calaqqisu tokko fuudhee qonnaan bulichatti agarsiise. Qonnaan bulaan kunis dhagaan kuni laga keessa hin argee baay'ee waan calaqqisuuf bareedina mana kootiif naataa jedheeti nan gara mana kootiif fudhadhe malee dhagaawwan akka kanaa baay'eetu laga keessa jiru jedheen. Yoo bu'anii ilaalan lagicha keessa ilaalanu daayimandiin inni barbaacha biyyaa ba'e
achuma ooyiruu qonnaa isaa keessatti argame. Namoonni baay'een wanta namoonni biraa qaban ilaalu, kan ofii isaaniitii qaban garuu hin ilaalan. Wanta dhiyootti waan guddaa of jalatti dhiisnee warranneet gara biraa barbaanna. Garuu dhugaan jiru qabeenyi nuti qabnu jijjiirama guddaa fiduu kan dandeenyu wanti nuti barbaannu hundumtuu nu keessa jira. Ala irratti dhiisnee keessa keenya irratti xiyyeeffachuu qabna. Ijjennoo cimaa qabaachuu qabna. Kennaa keenya hordofuu qabna maleetii dadhabbii keenya hordofuu hin qabnu. Seenaa sadaffaa. Dooktoratuun namoota araada dhugaatiitiin qaban barsiisuudhaaf gara laaboraatoorii isaatti fudhate. Sana booda isaan barsiisuudhaaf akka isaaf toluuf jecha fakkeenyaan isaan barsiisuudhaaf yaade. Sana booda burcuqqoo lama fidee burcuqqoo tokkotti bishaan guute, burcuqqoo isa biraatti alkoolii guute. Kana booddee burcuqqoowwan lamaan keessayyuu raammoo tokko kaa'e. Raammoon inni burcuqqoo bishaan guutame keessa bu'e itti tolee bishaanicha daakaa ture. Raammoon inni alkoolii keessa ture mootii daqiiqaa tokko osoo hin guutin sakandii muraasa keessatti gubatee du'e. Dooktorichis namoota kanneeniin wanta namaan isinitti agarsiise kana yookaaniif immoo raammoowwan burcuqqoo keessa bu'an kanarraa maal barattu jedhee gaafate. Achiin namtichi gara duubara taa'e tokko namoota kana keessaa yooniin alkoolii dhuge raammoon tokkoyyuu jireenya koo keessa garaa koo keessatti argamuu hin danda'u jedhe. Wanti dooktorichi barsiisuun barbaade immoo kana jettanii yaaddu ani akka yaadutti yookaaniif immoo dhugaan dooktorichi barsiisuu barbaade gaafa alkoolii dhugnu akkuma raammoo sana dhugee gubee ajjeese keessa keenyas immoo gubuu danda'a. Jiruu keenyaaf, somba keenyaaf, qaamota keenyaaf gaarii akka hin taane barsiisuudhaaf jechaadha namtichi raammoo kan fayyadame. Garuu namtichi immoo dooktorichaaf deebii deebise sun immootii akka ilaalcha mataa isaatti yoo alkoolii dhuge raammoon kamiyyuu garaa isaa keessatti hafuu hin danda'u. Kanaafidha addunyaa keenya irratti milkaa'uu barbaadda yoo ta'e parsantaa 85 akkaati milkooftu kasi godhuu ilaalcha keetidha malee beekumsa yookaan immoo jeneraal naawolojii ati waa tokko irratti qabdu miti. Ati fakkeenyaaf qabxii guddaa galmeessitee mana barnoota irraa eebbifamuu dandeessa. Garuutii mootii ilaalcha bareedaan qabdu yoo ta'e beekumsi kee si balleessa malee si fayyisu. Namoonni addunyaa kanarratti wantoota badaa hedduu hojjetan namoota barnootaan sadarkaa gurguddaa irra gaanidha. Bara 1776 keessa namtichi illuminaantii yookaan immoo humna icciitii 66 hundeessa Adam Wishdom namni jedhamu bara sana keessa nama waggaa 24tti dooktoreetii yookaan immoo digirii piroofeesarii qabudha. Kanaaf iyyuu namoonni ilaalcha gaariin qaban taanaan amma kamiyyuu beekumsa yoo qabaatte si milkaa'uu hin danda'u. Kanaaf ilaalcha kee fooyyeffattee jireenya kee salphisuudhaaf hojjechuutu sirraa jiraata. Daawwattoota chaayinaalii Malkaa TV hundi keessan bakka jirtanitti nagaa fayyaanaaf ta'a. Viidiyoon kun akka waa isin barsiisu akka irraa waa argattan abdii guddaan qaba. Viidiyoowwan biroo ani isiniif hojjedhu argachuudhaaf immoo subscribe, like, share godhaa. Yaadaaf gaafii qabdan osoo irraan qusatiin koomentii irra naaf kaa'aa. Galatoomaa viidiyoo biraatiin walitti deebina.